garmaamu tola foonaa dhaqo Oromoo mucaan kee inni ati baay'ee jaallattu mucaan kee inni sagaleen kiloolee Andu'aalam Gosaa sirba haaraa bilillee jedhuun dhufaa jira bilillee maalidha sirbi kun yoom eessatti akkamitti gadhiifama kan jedhuuf YouTube chaanaalii haaraa maqaa Andu'aalam Gosaatiin baname irratti gadhiifama hundumti keessan chaanaalii kana deemaatii subscribe godhaa sirba kana gugguutii addaatiin akka kootti eegaa. Akkam jirtu nagaa keessanii guyyaarraa oduu gammachiisaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Innis maal isiniif fakkaate? Wallisaan hedduu jaallatamaa fi beekama Andu'aalam Gosaa YouTubii haaraa Andu'aalam Gosaa jedhuun dhufee jira. YouTubii kanarratti yeroo gabaabaa keessatti siingilii hedduu bareedaa hedduu hawwataa ta'e tokko irratti isiniif gadhiisuuf deema. Akkasumas immoo albamii isaa guutuu hojjetee fixee gama YouTubii kanaan isiniif dhiyeessuuf waan deemuuf subscribe, like, comment, share gochuudhaan akka jabeessitanii fi wallisaa keenya kan akka hordoftan kabajaa olaanaadhaan isin affeera. Maal kun? YouTube Andu'aalam Gosaa subscribe godhaa.